Barumsichi maalidha? Kitaaba xibaaraa yookaan immoo xonqaa'ummaa. Hiinxee irratti akkamitti hojjettu ture? Nuuni kiristaana kan taate hundumatti isee daldalaa taate, isee barataa ishee taate, isee hojjetaa mootummaa ishee taate, qote bulaa ishee warra gaa'ila qaban abbaa manaaf haadha manaa gidduu seenuudhaan jaalala gidduudhaaf oolchuun jibba baay'isuun akka isaan walii kan ijoollee bakkeetti hambisuun. Shamaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota koo akkasumas hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaatti argamtan maraaf maal egaa arras kun deebi'ee jira. Arramoo kan deebi'u kan godhe maaludha isa viidiyoochi keessatti ilaaltu. Kanaafiyyuu namoonni hagammaatti yuutuubii kana sabskiraabii godhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii komentii gochuudhaan jajjabeessa. Yaada qabdanii kana jabeeffadhu kun immoo sirrii miti jedhaati. Yaada qabdan hundumaa naa barreessaa. Sheerii gochuun sin dagatinaa isiniin jedhaa. Walumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Egaa keessummaa keenya irraa baay'een keessan beektu. Egaa otuma beektanii garuu keessummaan keenya utuu ofiisaatii of ibsee wayyaa. Keessummaa keenya mee asimtii ofii keetii of ibsi. Egaa hawaasi keenya illee wal bebbennaan Tamaan Faaris jedhama. Tamaan Faaris kun isa kamii? Tamaan Faaris kun duratti amantaa kiristaanaa kana isa jibbuu amma immoo isa kiristaana ta'edha. Abbaan kee amantii akkamii hordofaa? Ijoollummaan koo egaa abbaan kiyyaa amantaa musliimaa keessatti sheekadha. Yeroo amantaa abbaa keetii hordofaa turte sana barnoota gosa akkamii baratte? Yeroo amantii abbaan koo hordofu sana baradhu keessa ture keessatti barnoota gosa lama baradheen. Seera amantii isa sanas baradhee waan amantaan sun hin ayyamne tokkos baradhe. Waan amantaan kamiyyuu hin ayyamne jechuun amantaa musliimaas ta'e kiristaanaas ta'e kan hin ayyamne. Barumsichi maalidha? Kitaaba xibaaraa yookaan immoo xonqaa'ummaa kan jedhamtu tokko baradheen ture. Waan baratte kanaan immoo hojjetteetta? Waan an baradhee kanaanis waa muraasa hojjedheera. Xinnoo ittiin hojjechaan ture. Mee isaan keessaa maal fa'aa yaadatta? Waan baay'ee dhagaanne waan baay'ee yaadadha. Nama wal fuusisee beeka. Barnoota kana garuu akkamittiin baratte? Barnoota kana gaafa barattu kolleejjiin barnoota kana itti baratanii hin dhossa. Bifa amantaatti ni barsiisa malee mootummaan hin deeggaru hojii xibaaraa. Amantaanis hin deeggaru. Amantaanis hin deeggaru, mootummaas hin deeggaru yookaan beeksisa gara mana warra xonqaayitii geessinu illee amma irraatti hin jiru. Garuu namni mana xonqaayii hin beektiin natti. Akka isaan beekan maaltu godha garuu? Akka isaan beekanii dhaqan kan godhu immoo jinnoota sanadha. Wanti kun dhokotaadha akkamittiin barachuun danda'ama ree? Waan dhossaa waan ta'eef gaafa kana barattu dhimma amantii wal qabsiiftee dhimma amantii keenya barsiifachaa jirraadhaan barsiifatu malee waan hojii xibaaraa kana keessatti amantaan kamiyyuu waan hin hordofneef dhoksaatti baratama dhimmi waan xibaaraa kanaa wal. Garuu warri xibaaraa kunis warri qaalluu kunis xiyyeeffannoo isaanii eenyurratti hojjetu? Xibaaraas taatee qaalluus taatee wanni waan sheexana qabduun hojjettu hundumti ishee dhiibbaan isaan irra kaa'anii irratti hojjetan amantaa Pirotestaantii yookaan Pheenxee kan jedhamu kanadha. Ishee kana cimsee yommuu barbaadan mayyuu. Garuu namni xonqaayii ta'e tokko maal qabaa? Namni xonqaayii ta'e tokko jinnii qabaa, jinnoota kanaa wajjiniin hojjetaa, inni bineensa lubbuu qabuun hojjetu jira, kan wantoota adda addaatiin hojjetan jiru. Haa ta'u malee warri jinnoota kana wanti gashatanii ittiin hojjetan jinniin kun akka itti dhuftee qabdi. Garuu jinniin kun nama sana maal isa fayyada? Ittiin jireenya isaa fooyyeffachuuf jedhee ittiin kanaan inni madda galii godhadhee madda galii isaa godhatee jiraata. Fakkeenyaaf xonqaayiin tokko akkuma namni kamiyyuu daldala isaarraa waa argatu yookiin immoo baratee fixee mindeeffamee mindaa isaarraa waa argatee jiraatu namni hojii xibaaraa kanatti hirmaatee jinniidhaan wajjiniin walii galee jiraatu tokko jinnoota isa madda galii godhatee jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee jinnoota kana harkaa fixu eenyudha? Jinnoota kana harkaa fixe. Xonqaayii baay'ee lubbuudhaan kan fixe amantaa Pirotestaantii kana Pheenxee kana. Garuu akkamittiin? Maal akkamittiin fixe yoo jettan amma abbootiin keenya baay'een isaanii hin beeku. Egaa kiristaanummaan dhufee biyya keessatti babal'atee godoon qaalluu kan jedhamtu dur mana dugda duuba jirtu namni itti zaga diigamtee badde. Abbaa sanaaf garuu godoon qaalluu suni madda galiiti waa fiddii ittiin jiraataa jechuudha. Akkuma kiristaanummaan gurguddachaa deeme godoon xonqaataas babbadaa deeme kaa? Amantaan kun gaafa dhufu kiristaanummaan gaafa babal'atu hojiin waaqayyoo hojii seexanaa mormuudha waan ta'eef sagalee waaqayyoo immoo seexanaa mormaa sinnisee baqata waan jedheef kiristaan harkatee ol kaaftee maqaa gooftaan gaafa ta'een jettee mormuu jalqabdu gadhiiftee tokkitti seexanii safara. Ati yeroo hojjechaa turte jinnoota keenyu harkaa fixare?
anama jinnoota hojjechaa ture jinnoonni koo harkaa badan kan harkaa balleesse pheenxeedha. Namoota baay'ee harkaa akkasitti balleessanii pheenxonni yeroo baay'ee hin eeggatan illee ishee kanas immoo barbaada hin eeggatan jechuun xonqaayiin tokko safara isaanii jiraannaan beeku taanaan amma xonqaayii baay'ee isaa kiristaanni beeka akkamittiin dur mana sana dhaqee hojjisiifataa kan turetu gooftattaman kanaaf foonumaanuu xonqaayii kan beekan jiru jechuudha kanaafuu xonqaayii kan ajjeesasii kaasii balleessi jedhu waaqayyoon afaan kiristaanotaa hin dhagaa hin ajjeesa jechuudha hin qabu baay'een isaanii akkasittiin kan dhabamanis jiru kan jinni isaanii firkaa dhabanis jiru. Ati garuu takka pheenxeetti jinnota argite beektaa? Pheenxeetti argee beeka. Pheenxee giruppiidhaan nutti naannoftee waaqeffattu tokkotu turte bitaa mirgaan nutti naannoftee dhuma guyyaa sagantaa keenya sagantaa kaawwattee waaqa waaqessiti pheenxeen tokko nutti naannoftee. Isheen maaliif iddee guyyaa sanarra keessee nu mormuuf jettee guyyaa sanarra keessa laa pheenxeen. Nama pheenxee keessan jiranii pheenxeemti suni waaqayyooti itti dubbate haa ta'u garuu foonumaan immoo beeku hojii keenya waan ta'eef. Kaayyoon isaanii isinii mormuudhaaf egaa. Nu mormuuf nu balleessuuf jettee numa buqqisuuf guyyaa sagantaa nuyi qabnu fiddee guyyaa keenyarra fiddee keewwatte. Garuu pheenxee maal jettee isinii mormiti? Kabaroosee fudhattee hookaasuu guutuu galaataa jechuu jalqabu faarfannaa akka jiru kan jedhu laafee mogoleen diinaakoo caccaabeera numaan jedhu. Gaafa isaan akkas jedhan isin akkamtaa ture? Amma kana waaqessaa gaafa isaan kabaroo isaanii tumanii itti ka'an nuun asii nagaa dhabuu jalqabna. Jireenyi keenya jeeqamuu jalqaba. Wanti nu hojjechuudhaaf jenne sun hin ta'u yeroo itti nu dafqisiisu illee jira jechuudha. Isaan garuu beekuu akkasin akkas taatan? Isaan hin beekan garuu achi laafee mogoleen diina gochaa jiru asii garuu dhuguma laafaa irrachuu goote. Dhiibbaa pheenxeen geggeessitu kun isin irratti raawwata kaa? Dhiibbaan pheenxeen geggeessitu kun kadhannaan ishee kun yookaan immoo wacite warri kun beekanii godhan miti. Kiristaanonni garuu hin beekne iyyuu waaqayyoon galateeffatanii kiristaanonni. Yaada garaa isaanii erga jijjiirratanii booddee lafaa ol ka'anii yeroo isaan itti hafuura hamaadhaan mormine jedhan sun miidiyaa kanarraa hundumtuu akka dhaga'uun barbaada. Mirga keessan bal'ifadhaa waaqa kadhanne jinniyoota seexanaa mormaa isin dhiisee baqata jedha sagalee waaqayyo mormaa jedha waaqayyootti dhiyaadhaa isinitti dhiyaatadhanii kan morman sun waa guddaa kan hojjete isadha jechuudha. Yeroo kiristaanonni akkasittiin kadhatan jinnoonni sun akkam ta'u? Yeroo kiristaanonni akkasittiin harka isaanii bal'isanii kadhachuu jalqaban jinnoonni mana jiran keessaa baqatanii gadhiisanii badu jechuudha. Abbaa jinni jala. Abbaa jinni inni rakkatee baratee makaraa meeqaanii fidatee mana isaatti gashatee ittiin jireenya isaa fooyyeffachaa jiru harka keessan ol qabaa ifadhaa jabeessaati gaafa jedhan mana sana gadhiiftee baddii jechuudha. Tole erga ta'e iccitii tokko si gaafadha. Pheenxee irratti akkamittiin hojjetu ture? Nuuni kiristaana kan taate hundumattee isee daldalaa taate isee barataa ishee taate isee hojjetaa mootummaa ishee taate qote bulaa ishee warra gaa'ila qaban abbaa manaa fi haadha manaa gidduu seenuudhaan jaalala gidduudhaaf huccuun jibba baay'isuun akka isaan walii kan ijoollee bakkeetti hambisuun warra gaa'ila irratti jechuudha. Akkuma kana cimsee kana dubbachuu barbaadu warra qote bulaa ta'an maasii isaarra midhaan isaa gaafa gootaraatti gashatu karaa hin beekamne gootaraa keessaa midhaan dhabamsiisuudhaan beela fiduudhaan wanti inni qote wanti inni oomishate hundumti isaa oomishisaa sun deebisee iyyuu waggaan akkas hin geenye gochuudhaan yeroo hundumaayyuu hongeedhaan dha'uudhaani gadadoo itti uffifnaa jedhan kana xonqaawota jedhe. Hojjetaa mootummaa irratti akkamittiin hojjettu? Hojjetaa mootummaa ta'ee yeroo namni keenya gaafa baratu abbaan amma ijoollee isaa gaafa barsiifatu ijoollee koo barsiifadhee gaafa immoo ijoolleen koo achi ga'anii harkana qabu ijoollee ishee duubaallee naa barsiisu nama anaan na gargaaru kan jedhu qaba abbaan gaafa ijoollee isaa barsiifatu garuu namooti baay'een baratanii immoo eega mindaarra ga'anii mindaan isaan fudhatan deebisee yeroo ji'an isaan ga'uu dadhabu akka jechuun saamtuun itti galte gaafa mindaa isaa fudhatee gadi ba'u ani kan iddoo baay'eetti kan ragaanaa ba'an jira jechuudha. Mindaa isaa fudhatee gabbaa yeroo manni gadi ba'u baasiimni sila hin jirre waan inni amma utuu mindaa kana fudhatee isa jiraachaa jiru gaafa mindaan birriin harka geessu garuu kanas biteetti kanas bitu itti mul'isa jechuudha baay'ise waan inni ittiin bitu san itti argisiisa jechuudha. Kanaaf waan kana goggodate waanuma godhamuu qabudha gaafa gabbaa'u garuu gaafa sila hin jirre garuu inuma jiraachaa jira garuu gaafa birrichi argame immoo guuti ittiin jedhi godhata waan godhe sana godhatee booddee homaa kiisii isaa keessatti nafu amma ji'atti geessu mindaa kootti dhee duubee yeroo itti fuudhullee hin jiraata jechuudha. Erga ta'e iccitii isaanii gadi nu goori. Barattoota irratti akkamittiin hojjettu? Barattoota keenya baay'een hin baratu. Kunis ergama isaan baasanidha. Yoo isheen barattu yeroo barsiisaan daree galee barsiisuu jalqabu hirribatti dhufu. Hin mugula. Kun barattoota kiristaanaati. Yeroo barsiisaan daree hin jirre immoo hirribi hin jiru. Nagaadhuma taphatanii kolfu.
Ooma barsiisaan kun boronqii isaa fudhatee jalqabu mugaateetti nama. Inni lammaffaa barattoota irratti yeroo barsiisaan dhufee barsiisuu jalqabu inni asii barsiisaa jira. Barataan garuu iddoo biraa yaadaan sokkisiifti. Akkas jechuun immoo barnooti baratamu suni sammuu isaatti hin gallee jechuudha. Waldaaf waldaa gidduutti Waldaaf waldaa gidduutti jibbaa kan baay'ise Waaqayyo jaalala. Jaalala wangeelli nuyi lallabnus tokkuma. Wanni nu hojjennus hojii afuuraa kana keessatti ergamni keenya ergama tokkumadha. Garuu immoo jibbaa jira. Waldaa gidduu duwwaatu hin ta'in walduma tokko keessa ta'e yeroo kuwaariin warrumti wajjin faarfatan wal jibban. Warrumti wajjin tajaajilan yeroo wal jibban. Madarikima tokko irraa tajaajila abbaa tokkoof hojjechaa fi wangeela tokkoof bulaa ergama tokko baachaa jibba kana waldaa keessatti kan facaasu. Walirratti odeessuu, walirratti haasa'uu, amilee wal buusuu, wal cabsuu. Wantooti kun ergama sanarraa dhufeedha. Nama dhuunfaa irratti mokkifti hojjettu. Namni yaada mataa isaatti akka kennamu gochuu. Fedha isaatti akka kennamu. Ofiitti akka kennamu. Namni ofitti kenname immoo waan godhuun beeku. Kana ergama xibaararraa bahedha. Ofitti kenname jechuun waan godhuun beeku ofitti kenname jechuun akka garaasaa ta'e gochuu barbaadu. Peenxee irratti kana hundumaa kan fide maaludha garuu maaliif akkas jibbu isaan peenxee? Kun maaltu kana fide maaluma kan peenxee irratti kana hojjetamu Protestaantii amantaa kiristaanummaa kana irratti kan dhiibbaan hamma kana ga'u geggeessa kan jedhuu fi sababni isaa kiristaanotatu harka keessan ol qabaa jettanii harka ol qabdanii ifadhaa jennaan ifattanii jinni abbaa jinni jala ariitanii fixxanii namooti baay'een immoo sababii isin kadhattanii fi Waaqayyo kaasee. Kanaaf abbaan jinni qabeenya isaa dhabeetu isinitti ka'ee. Egaa qophii keenya irraa waan guddaa akka baratan abdii guddaa isirraa qabaa waan guddaa baranneerra. Kanaaf immoo yuutuubii kana sabskiraayibii gochuudhaan jajjabeessaa viidiyoo akkasii fiduuf sabskiraayibii naa godhaa, laayikii naa godhaa, yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Guyyaa ta'an immoo eenyu akkasii fidu aartistootas ta'ee, faarfattootas ta'ee, koomeediyaanotas ta'ee abbaa barbaade yoo ta'u eenyu akkasii fidu koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedhaa. Galatoomaa isin jaalladhaa isin jaalatamtoota.